Isiidhaan wada fuudhee jallattee naannoo dhiiraa wajjin hangalchee aanaan iddoo ganda guddichuu. Ashee. Dhaqaadhatti haasaan wal keenyee mana qaadiitti wajjin qinee buuhamee binnaanaan namaan jaallatira jala sana sodaadhee bakka dhiisa. Sodaadhee akkanatti dhufu amma immoo murtiin kan rabbiiti jedhee uffata siidha kilaallaa kennee waan horii wajjin horiidhaa wajjin illee turte galti. Ashee. Murtiin keenya mooramu amma waan haaraan galfanne miti. Inna maarti. Tamaraa isaatti inna maarti. Jaaluna jaadha akkii. Akkii irraa abbaa manaa mooramni malee kam beeku. Kamiyyuu malee kam beeku. Eeggachuun cimaa barbaachisaadha miti. Moo simiidha kan yoo eeggachuu dhabaate booddee deebi'ee simiidha. Akkiin namu abadan. Tasa miidhaa namni tokko mawaalaa warra kana fayyadu tasa akkiitti caalee. Inni miidhaara malee waa si miidhaan jira. Raas akka fakkeenya nama ragutee ka'ee akkamsiisuudhaan maali manni seeraan gadhiisa. Gadhiisa. Amma eenyuun miidhame akkuma sana miidhame jechuudha. Nama ragutee inni miidhamaa jechuudha. Seekiliidha. Si gala. Assabiidha. Buna dhagaa keenya kan isa ofii firaasa namni waa addunyaa kan wajjin baranne jira. Sababni isaan naqee Isin lama taa'oo. Isin lama taa'uu hin malee. Jarri lamaanuu jiranuu? Jarri lamaanii isin duraaba inni taate isi kan ammoo isin booda fuudhe immoo jira biidhaan maqaan dhuftu. Ishee. Amma ammaa wajjin hin jiru. Aish. Ijoolleenis bakka biraati. Haatimaas bakka biraati. Kophaadhuma mana keessa bulee addufaara malee. Nyaata hoo isa argatta ganama. Waan bitadde itti fayyadamu malee. Ursii waan akka irbaataa hoo? Hirribaa lukkaa duwwaadha. Duwwaadha. Nammaa madiin. Ayyee. Ati rabbiin qabda garumaa. Rabbiin si jiraachisa. Amma modur wayya. Waan fayyadu noo. Sana wayyaan kana wayyaan. Akka inni jedhe wayyaa jecha isaa wayyaa karaa isaa wayyaa kanuma filannoon kun. Jechuun koo yeroo durii cimamu amma cimadha amma baay'ee cima dhaara nanni. Namni akka waan gatii isaa ol ka'ee wayi bakka baay'ee cimaadha. Maal fida immoo akka naannoo rakkina wayiin fidu? Maal fide kanaa kana waan isaa gadi bu'uus wanta ola deemus allaa malee murtiinsaa. Amma maaltu jira beektaa? Yaa mad akkatti duritti fuute miti amma yooni kaabirrii guddaan finne fuutiin jiru. Rakkisa miti? Maa amma bakka danuu mana tambisee jira amna kana. Inni fuudhus yoo waan qabne rakkoodha. Isiin heerumtis yoonni waa qabaatee dhaqee fuudhanii fuudhafti. Amma kana keessa mana tafamaara. Mana tafamaara.